Sa'aadaan har'aa wajjin kan kee sirrii miti guutumaan guututti sirrii miti. Maaliif yoo jette piraankiin hedduu dalagamu wanta hedduu dalagamutu jira. Piraankii kan dalaguun kan kee bareeda ta'e piraankii ishii wajjin osoo dalagdee baay'ee bareeda ture. Piraankiin har'aati hojjatte guutumaan guututti sirrii miti. Dhiifama viidiyoo keessan dhimma irraa haasa'uuf illee dhiifama. Wanuma isin jaalannuuf yeroo maraa isin hordofna. Kanaafuu namni nama hordofu yaada ofii namaa kennuun baay'ee bareeda. Isin piraankii dalagaa garuu piraankiin har'aati dalagde kun sirrii miti Sa'aadaa. Piraankii dalagdee fakkeenyaaf sinum jaalannaa Roozas sin jaalannaa hanga ammaa waan gaarii hojjetaa turte jechuudha. Akka gaafa waa'ee Roozaa soquutirraa jammarte jechuudha. Akkasuma hanga ammaa waan gaarii dalagaa turte har'a garuu piraankii kun sirrii miti. Piraankii akkana osoo Rooza irratti dalaguu baattee jedhaani. Atu viidiyoo kana mee sirriitti gamaggami ilaali. Ati viidiyoo ani mucaatti dhiiftee hanga biraa deemte mucaan garana darboo garana buubuta garana darboo jaartima fuudhee manaan gayate jechuudha. Kuni jaartiin osoo jaartii fuudhee halkan lama wajjin hin bultu jechuudha. Akkanatti Roozan akka fayyaa ofii hin qabne namni martuu ni beeka. Fayyaa isiitu nama sodaachisa. Akkasumas isin dura mana yaalaa fiddee fayyaa asiin dura mana yaalaa fiddee Roozaa ni dhukkubaa jettee turte. Akkasuma Roozaa waan dhukkubuuf fayyaan isii kun yeroo aartuu fi yeroo rifattu akka itti ka'u ni beekta. Piraankii godhi ati piraankii goote. Mucaan maaliif garana daddarbee rifachiisa? Yoo sanitti fayyaa ofiituu hin qabdu osoo waan tokko taate hoo rabbi hin godhini. Kanaafuu piraankii akkanaatiin rifachiisuu hin qabdu. Mucaan baay'ee daddarbee jechuudha. Jaartiin nikaa hidhatee miti jaartima fuudhee manaan gayate jechuudha. Namni jaartillee fuudhee akkanatti hin daddarbu jechuudha. Garana darbaa xiffiin dha'eeyyu jechuudha. Akkasuma wanni akkanaa kun immoo sirrii miti jechuudha. Isii fayyaa ofiituu hin qabne isiinuu hangana fayyitee hangana as baatee hangana viidiyoo dalagdee hangana dubbatuun isii tokko wallaahi nu gammachiisa iddoo tokko nu gammachiisa. Kanaaf waan Roozaa jaalannuu fi miidhama isillee hin feenu dhugaan hin jaalanna. Roozan jaalalli nuti isiif qabnu faamiliin isii marti adda jechuudha. Maashaallah tabaarakallaa. Nama rabbiin jaalate namnis jaalata. Kanaafuu piraankii akkanatti nama daddarbanii fuudhee alga irratti darbe ammallee hin dha'eexeefiin jechuudha. Garana daddarbee garana bubbutee garana daddarbee kun maali ebboo namni akkana kan nama piraankii dalagee hin beekne piraankii dalagsiistaa Sa'aadaa rabbi jedhi. Nuti waan isin jaalannuuf waan isin hordofnuuf viidiyoo keessan kanallee irraa dubbanna. Kanaaf piraankii akkana somman booda Rooza irratti dalaguu baatte piraankii wanni dalagan baay'eedha. Ati qalladiini waan fete piraankii godhii garuu kana mucaa gowwaa fiddeetiin piraankii Rooza irratti osoo goosisuu barattee jechuudha. Kuni gowwaadha mucaan akkanatti dha'uun isaa akkana darbuun isaa sirrii miti jechuudha. Kanaaf piraankiin ati Rooza irratti dalagde sirrii miti nu rifachiisee jechuudha. Viidiyoo kana laallee maaliif akkana godhaa maaliif akkanatti daddarbaa ka jedhu nu laallee baay'ee tokko nutti hin tolle jechuudha. Viidiyoon har'aa kun jechuudha. Viidiyoon ati hanga ammaa asiin dura dalagaa turte baay'ee tokko bareeda. Maaliif mucattiin tuni situ itti dhiyaata situ wajjin ture. Kanaaf Roozan jireenya ishiitiin baay'ee miidhamtuudha. Nama miidhama irratti hin dabalanii. Kanaaf nullee hedduu tokko jaalannaa. Faamiliin hundi isiitu inni jaalataa jechuudha. Faamilii Roozaa wanni ta'e hundi isaa baay'ee tokko jaalatanii. Kanaaf viidiyoo piraankii akkanaa nuhuyyuu qaba waan jaalannuuf baay'ee tokko nutti hin tolle jechuudha. Piraankiin ati har'a dalagdee guutumaan guututti akkasii piraankii biraa ofii keetii dalage malee isii fayyaa ofiituu qaba. Fayyaan isiituu akkuma ati beektu sanii piraankii kana dalagdee itti dabaltee immoo atillee hin rifachiisini. Kunillee mucaan ati fiddee piraankii hojii dalagdee piraankii dalagee hin beeku. Piraankii akkanatti nama darbanii nama rifachiisanii akkanatti hin dalaganii. Kanaaf isaa hafaa piraankii barachuun jechuudha. Hedduu tokko garaan nyaata jechuudha. Fayyaa isiitii fi rifatuun isii yosan garaan nyaate maaliif Roozan baay'ee nama gaarii tokko hedduu tokko garaa nama nyaatti ammallee mucattiin tuni
bultii isiitiin miidhamtuudha. Jaalalleen miidhamtuudha. Namni jaalalaan miidhame, namni jireenyaan bultiin miidhame. Kanaafuu waan akkana biraankiin akkanaa isaan hin malu jechuudha. Biraankii akkanaatiin rifachiisuu hin barbaachisu. Yaa roozaa teenna habiibtii teenna rabbiin abbaa manaa gaarii kan akka haadha abbaa kan itti qabbaneeffattu kan hanga addunyaa kanarra jirtu wajjin jiraattu rabbiin sii haa fidu. Ka gonkumaayyuu gammachuu malee rakkoos hin argin. Ka wal dhabbiin jidduu keessan hin jirre ka gammachuu osoo wajji gammaddan addunyaa kanarra wajjin jiraattanii ka ganama galgala akka haadha abbaatti ija keessa si ilaalu rabbiin abbaa manaa akkasii gaarii sii haa fidu. Ati yeroo immoo abbaa manaa gaarii hawwitaa. Bultii tantee bultii gad dhaabbattu rabbi sii haa godhu. Bultii har'a ijaaramtee boru diigamtu miti. Bultii ati itti gammaddee bakka ammaan booda bultii kiyya qabadhaa hin jiraadha jettee itti sabartee borummoo inni biraa si duuban dhufu osoo hin taane rabbiin bultii ati boritti qabbaneeffattu si haa fidu. Biraankiin isiin maaliif jaalalaan miidhamtee jirti, bultiin miidhamtee jirti. Kanaafuu biraankiin akkanaa nama akkanatti miidhamaa jaalalaan miidhamaa kana bultiin miidhamaa kana biraankiin akkanaa irratti hojjechuu hin barbaachisu. Sirrii miti. Biraankii haa hojjetu inni biraankii haa hojjetu. Ani yeroo viidiyoo ilaalu sanitti jechuudha. Isiitu dhaa eege malee isatu dhaa hinumaa hin yaadne jechuudha. Mucaan kuniin dhaa isii daddarbaa akkanatti daddarba jedhee hinumaa hin yaadne. Isiitu dhaa iyyuu akka aariitti isi akka rifatuuti akka saadan goote isiitu isa dhaa jennee eegan akka kiyyatti jechuudha. Akka kiyyatti garaa isiin homaa hin dubbanne iyyuu faallaa isatu darbaa iyyuu jechuudha. Garana butee garana daddarbaa xiffiin dhaa jechuudha. Akkasiin akkasii immoo sirrii miti. Roozan hedduu tokko garaa nama nyaatti jechuudha. Kanaaf isii jaalalaan miidhamtee isii kaayoo bultiitiin miidhamte diraamaa akkanaatiin rifachiisuun sirrii miti. Sa'aadaa habiibtis illee si jaalanna garuu roozan miidhamtuu waan taateef jaalalallee bultillee miidhamtuu waan taateef hedduu tokko garaa nama nyaatti. Biraankii akkanaatiin osoo rifachiisuu baatte amma achii siin jenna. Rabbiin hiree gaarii isiif haa baasu hiree itti qabbaneeffattu hiree aara galfii itti argattu jechuudha. Kan akkanatti isii nama biraankii kana keessatti mucaan kun waan nikaa hidhate seetii jechuudha. Haadha manaatiyya ani hin beeku maaltu as si fide ati ammaan booda haadha manaatiyya kuni amma nama jaartii isaa ta'uu kiyyaalee jettee hedduu tokko rifattee jechuudha. Maaliif namni jireenyaan bultiin miidhame waa hedduutu isa dhagama jechuudha. Biraankii kana keessatti illee osoo dalagu waa hedduutu isatti dhaga'ama miidhamaadha namni akkana jechuudha. Kanaafuu biraankii kanaan isa rifachiisu hin qabamu jechuu kiyya. Akkasii faamilii kiyya isin hoo maal jettan? Sa'aadaan biraankiin isiin har'a rooza irratti dalagde sirrii miti jedhaan isin hoo maal jettan? Sirrii jettan moo sirrii miti jettan? Isii jaalalaan miidhamte isii jireenya bultiitiin miidhamte osoo beektu kanarratti fiddee qalabatti ana maluutti isiin viidiyoo awwaala irratti utuu isiin hin dhufin waa hunda qopheessite bakka qalabatii qopheessitee fi rooza jaarsa qopheessitee fi jedhee ilaala eegasii immoo biraankii jettee eegasiin gaggabdee lafa dhoofte osoo amala isiillee beektu akkana gootii jechuu sa'aadan. Kanaafuu isiin fayyaa isiitii fi biraankii akkana osoo hojjechuu baatte jenna. Inshallah rabbiin fayyaa isii tanallee rabbi irraa fuudhu fayyaa isii tanallee rabbi haa kennuufi garuu bakka mucaan isii daddarbisanitti baay'ee tokko nu aarse jechuudha. Gonkumaa roozaa daddarbuun qabu jechuudha. Harkaanuu hattuqoon qabu roozaa. Nuti roozaa ni jaallannaa jechuudha. Roozaan nama gaariidha. Kanaaf akka jaartii fuudhee manatti hin galate jaarsa badaa yoo ta'e malee jaarsi gaariin jaartii ofii akkanatti hin daddarbu. Eeguma nama jaartii fuudhee jaartii nikaa hidhatu sun jaartii fuudhee manatti hin galate daddarbuun jechuudha. Kanaaf sirrii miti biraankiin akkanaa kuni roozaa daddarbuun isiinuu nama gaariidha. Akkana isii daddarbuun biraankiin kun isiin hin malu. Tarii isiin amma maaliif jireenya bultiin miidhama waan taateef tarii namni kaana hidhata jettee ni yaaddi jechuudha. Kanaafuu biraankii kana keessatti isii rifachiisa jechuudha. Rabbiin hiree gaarii haa fiduu fi hiree
piraankii osoo hin taane ka isa dhugaa rabbiin maa rabbiin danda'aadha wayii dadhabe akkuma namni badaan jiru namni gaariillee hin jira. Abbaa manaa gaarii akka isiin feetu jechuudha. Abbaa manaa gaarii ka umrii isii guutuu wajjin jiraattu rabbi daddafeetti isiif haa fidu ka aara galfii itti argattu ka miidhama ishii kana beekee fi waa hunda obsuuf jechuudha. Ka'uma takkaanuu isiin kun rabbi haa fiduuf inshaallah. Akkas yeroo san miidhamtuudha. Waa hedduun miidhamtuudha. Kanaaf akkuma dura waan gaarii dalagaa turteetti jabeessaa turte jabeessi malee piraankii akka har'aa kana irratti hin dalaginii. Isillee ni jaallannaa, roozallee ni jaallannaa. Kanaafuu namni marti isaatu ni jaallata. Akkasii faamilii kiyya saadanii akkuma roozaa rifachiiste bakka viidiyoo isaa roozaa mucaan darbe kanaan bakka nutti hin tolle jechuudha. Kanaaf nutti hin tolle maaliif rifattee garana darbee darbuun qabu maaliif fayyaa isiitu alhamdulillah amma fayyitee isiinuu kun as baatee roozaa duraanii nutti fakkaattee amma haasoftee isiinuu kolfitee taphataa jirti. Ganaa darba kun piraankii dalaga jedhee kadha. Kanaafuu sirrii miti darbuun qabu suuta malaan sossobee osoo isiinuu dhoofte silaa suuta malaan sossoba jennaan faallaa isa darbaayyuu ajaa'iba! Maal jechuudha? Mee maaliif darba? Isii bakka qubee ofirraa baastee itti kennite hin deema jettee malaan sossoba malee daddarbuu hin qabu jechuudha. Kanaaf namni miidhamaa waa hedduu itti dhagahama. Namuma miidhamee argetu namaa beeka malee kan miidhamee hin argin illee namaa hin beeku. Kanaaf rabbiin hiree isii haa bareechuu, hiree isii haa tolchuu, hireen bakka hin taane nama dhaabdi. Inshaallah rabbiin fatanaa hedduu argitee qormaata hedduu argitee amma gahee rahaa godhuu siin haa jedhu rabbiin inshaallah. Du'aa illee sitti haa maxxantu. Rabbiin yaaddoo kana hunda jalaayyuu si hambisee jireenya bareedaa jireenya rahaa kan hanga isa dhumaa zalaaqiyaa waa takka yaaddoon takka hin jirre bultiitii ijaaradhee jireenya bareeda keessa jira jettee gammaddee akka duraanitti kolfitee taphattee homuu sin dhibinii fayyaa ta'e tanallee rabbi sirraa fuudhu rabbiin si haa gammachiisu. Akkuma gaarummaa keetii akkuma akhlaaqa bareeda rabbiin sii kenne kanatti rabbiin abbaa manaa gaariin si haa badhaasu. Qormaanni kam asiin duraattuu hin gayaa amma gammadii rahaa fudhu jiraadhu rabbi siin haa jedhu. Akkasii homaa miti ilmi namaa jiruun duniyaa tuni qormaata jechuudha. Yoo obsan immoo furmaata nama obsee furmaata argatu rabbi si haa godhu. Abshir roozaa habiibti tenna piraankiin har'aa nuhuu ni rifachiisee jechuudha. Si bichaa miti jechuudha. Rabbiin kanuma hunda jalaa gahee siin jedhee akka ati barbaaddutti abbaa manaa gaarii rabbi si haa badhaasu. Abshir rabbi rahmaani rabbiin abbaa ofii jaalatu fattana qormaata kana gahee amma darbii gammadii rabbi siin haa jedhu. Nama bu'aa bahii hedduu argee har'a immoo kolfee gammadee jiraatu rabbi si haa taasisu. Abshir inuma baata kana jala rabbiin abbaa ofii jaalatu fattanamanii jala darbanii waa hedduu arganii kanaaf abshir habiibtii teennaa nuuf jiraadhu siin jenna. Rabbi hiree tee si haa bareechu si haa tolchu hiree aara galfii hiree qabbanaa hiree gammachuu. Har'a piraankii sirratti dalagamee boru immoo kan isa dhugaa rabbi siif haa godhu kan itti gammaddu jiruu kee guutuu abshir siin jenna habiibtii teenna. Akkasuma saada habiibtii jabeessi obboleettiitii siin jetti ishiinu atu duraa jabeessaatu maal jirta piraankii har'aa immoo maal taatee akka isii irratti akkana dalaytee akka ishiin miidhama qabdu osoo beektu akka ishiin mudannoo hedduu qabdu osoo beektu piraankii akkanaan isirratti dalaguun kan ka'e sirrii miti kun haga ammaa homa gaarii dalagaa jirta. Piraankii har'aa kanaan garuu maal akkasi taate moojisaadha jechuudha. Hanga ammaatti waan gaarii hojjetaa fi
deemaa jirta. Akkasii jabaadhu haga asiin dura hanga ammaa viidiyoo bareeda hojjetaa turte waan nama bohaarsu waan nama bashannansiisu waraabaa turte Roozama waan isii rifachiisu waan isii yaaddeessu piraankii gara bichaa amma achirratti hin dalaginii siin jenna sa'aadaa teenna. Akkasii gaa hordoftoota kiyyaa warra jalqabarraa hanga ammaa na dhaggeeffattan hedduu tokko naaf galatoomaa. Viidiyoon kanaaf akkana fakkaata. Isin hoo maal jettan waan an jedhe kana? Sa'aadaan ni balleessite moo ni tolchite jettan Roozaa akkana rifachiisuu kana. Kanaaf viidiyoon kanarraa kana fakkaata waan na dhaggeeffattaniif hedduu naaf galatoomaa. Haga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti immoo turtii gaarii naaf turaa. Yaada keessan koomentii jala barreessaa. Viidiyoon har'a Sa'aadaan Roozaa rifachiiste kun sirrii miti. Kanaaf anillee viidiyoo kanarraa dubbadhee akkanatti rifachiisuu hin qabdu jenna ani gara kiyya. Baay'ee baay'ee isin jedha faamilii kiyya.